Yooyaa harka fuunee jaallatamoof kabajamoo hordoftoota sagantaa leenjii kan taatan egaa guyyaa har'aa guyyaa bareedaa guyyaa baay'ee namatti tolu guyyaa addaa irratti wal argannee jirra jechaadha. Egaa guyyaa har'aa leenjii baay'ee namatti tolu leenjii ajaa'iba ta'e wal duukaa ilaalla jechaadha. Leenjii waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Egaa leenjiin keenya mata dureen isaa empty your cup jedha. Burcuqqoo kee qullaa taasisii yookiin burcuqqoo kee duwwaa taasisii jechuudha. Mata dureen keenya leenjiin irraa. Egaa mata dureen kun barnoota guddaa nuuf kenna jechaadha. Nuti jireenya keenya keessatti osoo barnoota tokkoof hin qophaa'in barachuu jijjiiramuu barbaanna jechaadha. Egaa seenaa tokkotu ture. Seenaan kun biyya chaayinaa keessatti kan raawwatedha jechaadha. Egaa leenjisaa tokkotu ture. Leenjisaan kun kaaraatee yookiin ushuu isa jedhan barsiisa jechaadha. Yeroo kana barataan baay'ee cimaa ta'e tokko abbaan isaa baay'ee qabeenya guddaa kan qabu tokko magaalaa kana keessa ni jiraata ture jechaadha. Egaa akkasuma chaayinaa biyya gaxarii ishee keessaa barattoonni 12 leenjii kaaraatee kana barachuudhaaf fedhii godhataniiru jechaadha. Fedhii waan qabaniif gara magaalaa chaayinaa kanaa dhufanii jiru jechaadha. Gara leenjii kaaraatee sanaa deemanii barachuuf. Yeroo kana mucaan inni cimaan barataan inni cimaa sun ijoollee sooressaa inni magaalaa chaayinaa jiraatu sun innillee akka inni dirqama deemee kaaraatee baratuuf abbaan isaa dirqamatti taasise jechaadha. Abbaan mucaa kanaa qabeenyaa guddaa qaba. Mucaan kun kan inni barbaadu biyya Ameerikaa deemee barnoota barachuudha jechaadha. Garuu abbaan isaa osoo mana kaaraatee kana deemtee hin tamaariin tasuma akka ati biyya Ameerikaa deemtu siif hin eeyyamu jedhe jechaadha. Yeroo kana akka inni deemee baratu dirqamatti taasise jechaadha kaaraatee. Egaa ijoollee 12 kun baadiyyaa chaayinaa keessaa dhufan. Mucaa cimaa kana dabalatanii mucaa abbaan isaa sooressa kana dabalatanii 13 ta'anii gara leenjisaa kaaraatee sanaa deeman jechaadha. Egaa hundi isaanii piroosesii hunda xumuratanii eegalan jechaadha. Egaa jalqaba seera ushuu seera kaaraatee seera mana leenjisaa sanaatiin jalqaba namni waggaa haaraa reefuu namoonni galmaa'an mana qulqulleessuu, bakka shintibeetii qulqulleessuu, nyaata kan itti nyaatame qulqulleessuu, wantoota garaagaraa hojjetaadha waggaa tokko xumuru jechaadha. Kana booda waggaa isaan itti manicha seenan gaafa inni guyyootaan darbee dhufu egaa hundi isaanii qabxii isaanii yookiin leenjisaan keenya waggaa itti aanuuf carraa nuu kennamoo nuun kennu kan jedhu
yaada baruudhaaf hiriira galanii dhaabatan jechaadha hundi isaanii. Yeroo kana leenjisaan tartiibaan fuula dura isaanii dhaabatee qolee isaanii irra harka isaa kaa'utiin ati waggaa itti aanutti leenjii itti aanu fudhachuuf darbitee jirta baga gammaddee jedheetii yaada isaa isaaniif ibsaa ture jechaadha. Egaa ijoollee 12 baga gammaddan jedhee erga dabarsee booda inni 13ffaarra hiriiree jiru kun immoo mucicha isa abbaan isaa sooressa ture jechaadha. Inni abbaan isaa sooressi kun deemeeti leenjisaan fuula dura isaa dhaabatee harka isaa qolee isaarra kaa'utiin leenjisaan kun ati waggaa itti aanutti hin dabarree irra deebitee hojiidhuma kana hojjechuu qabdaa jedhe jechaadha mucaa isa abbaan isaa sooressa kanaan. Mucichi baay'ee tokko aare, baay'ee tokko dheekame jechaadha. Akkamittiin hin darboon ijoollonni hiyyeessi warri rakkatoon isaan hin darbani ani akkamiin hin darbu jedhee olola hedduu kaase jechaadha. Leenjisa maal narraa qabdu isin? Maal narraa barbaaddan? jedhee akka tokko olola kaase. Leenjisaan garuu sammuu cimaa waan qabuuf homaa tokko itti hin dubbanne akka inni hin dabarre wanti isa taasise leenjisaan barattoota hedduu waan qabuuf barattoota isaatti qacaree akka isaan yeroo inni hojii hojjetu ilaalan taasisee ture lakkaan yeroo inni hojii hojjetu keessatti. Yeroo kana garuu mucaan kun yeroo hojii hojjetu keessatti yeroo saayinii miicu ni nuffaa jaallatu wicci ani kana hojjechuun dhufe moo ani koo ilma sooressaadha jedhee jechoota garaagaraa dubbataadha kan inni hojjetu. Warri kaan garuu dhimma koo jedhanii yeroo maragaa miicute yeroo barandaa miicute gammadanii hojjetu. Qabxii qabaafii ture jechaadha. Karaa barattoota isaa ilaalaa ture jechaadha. Sababoota garaagaraa waan irratti argeef ammallee hin qophoonee barnoota itti aanuuf jedhe kuffise jechaadha. Haa ta'utii waggaan lammaffaa dhufuun ishee hin ooltu guyyoonni darbuun isaanii hin oolanii ji'oonni darbuun isaanii hin oolanii mucaan sooressi kun ammallee ani akkasitti laffee waggaa tokko laffee hin dhiisu jechuutiin itti fufee jechaadha. Guyyoonni darbanii torbeen darbanii warrootuma waggaa darbee raawwate maragaa miicuu, shintibeetii qulqulleessuu, saayinii miicuu, warroota leenjii fudhatan olii gadi deemee sanaagaduu, keessummeessuu warrootuma kanatti fufee hojjete jechaadha. Egaa jiini darbee torbeen guyyoonni darbanii waggaan lammaffaa xumuramtee dhufte jechaadha ammallee. Egaa gaafa waggaan lammaffaa dhufu kun akkuma yeroo darbee ijoollonni hiriiranii qabxii isaanii baran. Barattoonni hedduu ammallee irra deebanii gara sadarkaa itti aanutti ce'an. Garuu barataan mucaan ani ilma sooressaadha jedhee of tuulu kun of taasisu kan of kaasu kun laphee dhiibee amma nan darba jedhee sammuu isaatti abdate dhaabate jechaadha. Yeroo kana leenjisaan ammallee irra deebanii ati ammallee hin dabarree waggaa itti aanutti hin ceene ati kuftee jirta gaafa isaan jedhan in maraate olola kaase of jibbe baay'ee jeequmsa cimaa kaase jechaadha. Leenjisa silmaadha maal narraa barbaaddu waggaa darbe ijoollee hiyyeessotaa dabarsitan ammas akkasuma anarraa maal barbaaddan isin jedhee baay'ee of jibbee nama jibbee baay'ee jeeqame. Leenjisaan garuu homaa tokko hin dubbannee gara gola isaanii yookiin kilaasii isaanii deemanii ispoonjii bareedduu minxaafii bareedduu taaterra luka isaanii walirra dabarfatanii
taa'anii shayii baay'ee bareedaa ta'e tokko danfisatanii dhuguudhaaf burcuqqootti buufachuuf isaan jedhu. Barataan kun fiigaa dhufee akkuma dhufeen balbala leenjisaa isaa kana dhiitee lixe jechaadha banee. Kana booda leenjisa har'a waliin dhiisu rakkoo koo kan akka inni kufu na taasisu yeroo hunda waggaa waggaatti akka inni kufu kan na taasisu natti himuu qabdu. Kanaaf har'a hin bahu kilaasii kana natti himtuu jedha. Leenjisaan kun dandeettii isaa fayyadamee ofirraa deebisuu ni danda'a. Garuu leenjisaa sammuu guddaa qabu waan ta'eef tole rakkoo kee baruu barbaaddaa jedhee gaafate. Eeyyee rakkoo koo naaf himi. Sababiin ani irra deddeebi'ee kufuuf maaliin mana miicoo ta'e nan miica. Wantoota isaan godhan nan godha. Maalinni waliinsaa jedhe. Kana booda rakkoo kee baruu barbaaddanii jedhe. Eekkoo heyyan jedhe irra deebi'ee. Deemiitii shayii danfaa jiru sana fidi jedheen. Leenjisaa ani rakkoo koo baruun barbaadaa jedhe. Waan hin si ajaju raawwadhu jedhe. Kana booda deemee shayii sana fide. Burcuqqoollee fidii jedhe. Burcuqqoon fide. Kana booda deeskirra kaa'ee fuudhiitii itti buusi shayii kana burcuqqoo kanatti jedhe. Kana booda leenjisaa maal taatan ani rakkoo koo baruun barbaada malee wanta isin na ajajaa jirtan waan waliin fakkaannedha jedhe. Waan hin si ajaji raawwadhu jedheen leenjisaan. Kana booda tole jedhee shayii fuudhee burcuqichatti buusee burcuqqoon yeroo isheen guuttuu akkuma baratame egaa akkuma mala keenyaa guuteera waan ta'eef addaan kun namni yeroo inni guutuu addaan kutee guute kunoo leenjisaa jedhe. Leenjisaan maal jedhe deebiseef ani itti buusinsi jedhe malee dhaabachiisis hin jennee jedheen. Ho'oo erga guutee booda maaltu na dhibe shayii isaa too badaa jedhee sammuu isaa keessatti yaadee barataan kun burcuqqoo kanatti jedheetuma buuse jechaadha. Irra guutee dhangala'ee amma moqorqoraa keessaa dhumutti leenjisaan calliseetuma laala jechaadha. Kana booda baay'ee guutee irra bahee dhangala'ee moqorqoraa keessaan xumurame. Gaafa moqorqoraa keessaa xumuramu argitee miti jedhee jalqabeef jechaadha leenjisaan rakkoo isaa himuufi. Ati beekumsa qabaa, dandeettii qabaa, barnoonni mananaa nan barbaachisu jettee yeroo hedduu yeroo mana xaraddu ani kana xaraguun dhufe moo ani kana hojjechuun dhufe moo jetteeti kan itti ofirraa deebisaa turte. Barnoonni mana leenjisaa avalabaluu. Barnoonni mana kanaa immoo warroota sammuu isaanii burcuqqoo duwwaa allichaa godhatanii dhufaniif ta'a malee warroota beekumsa diida keessaatiin guutanii dhufanii isaanitti yoo daballee itti kennine akkuma ati amma shayii guute kanatti inni dhangala'eera. Irra ba'ee waan dhangala'eef atillee beekumsa guuttattee waan dhufteef yoon dabalee barnoota mananaa siif kenne hojiirra nooshitu in gattaa na jalaa balleessita faayidaa ala goota waan ta'eef amma sammuu kee ilaalcha kee baadoo gooteef burcuqqoo beekumsaa kee qullaa gootee as dhuftutti of qopheessitutti darbuu hin dandeessu. Ati beekumsa PhD kee Piroofeesara kee beekumsa sadiidaa keetiin yoo as barnoota as keessaa ilaalte siif hin kenninu. Barnoonni as keessaa warroota qophaa'aniif kennamaa jedhe jechaadha. Egaa seenaa kanarraati mee maal barattan? Nuti yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti beekna jenneeti barnoota tuffanna jechaadha. Beekna jennee waa'ee bu'aa guddaa wanta nuuf qabu tokko gaafa namoonni nutti himan, gaafa obbolaan keenya nu gorsan in tuffanna.
ofirraa dhiibna jechaadha. Egaa yeroo hundaa qophoonee yeroo laannee fi nu jijjiira jennee yoo barannee barnoonni dhaabbata keenya kana keessatti isiniif kennamaa jiru bu'aa guddaa qaba jechaadha. Bakka guddaa isin geessisuu danda'a. Egaa leenjiin kanarraatii waan hedduu barattanii jirtu jedhee yaada. Yaada leenjii kanarraa kan isinitti tole fudhadhaa, kan isinitti hin tolle immoo hin fudhatina. Maraxaati fudhadhaa jechaadha. Akka filannoo keessanitti jechaadha. Egaa kan isin duukaa turan liidar Taammee yookiin liidar Abdiidha. Biyya Itoophiyaarraa. Waan irraa barattan immoo garee keessaniif deebistanii sheer gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa, turtii gaarii.